Arras immoo Dubaay dirham, paawundi sterlingii, yuuroo, Ameerikaa doolaar, Joordaan diinaar, Yaman riyaal, Kuwait diinaar, akkasumas Chaayinaa yuwaan, Turkii riilee, Suuzin firankii, Kanaadaa doolaar, Awustiraaliyaa doolaar, Saawud Arabiyaa riyaal, Baharen diinaar, Iraaq diinaar, Katar riyaal, Indiyaa ruupii, Israa'el shekel, Ijiptiyaan paawundii, Saawuz Afrikaa raandii, beirut doolaar, Omaan riyaalii fi kanneen kana fakkaatan kallattii lamarratti isinii qabadheetii dhufee jira. Innis karaa gabaa gurraachaaf akkasuma immoo karaa baankii gabaa gurraacha irraa haga ta'ee qannaseetu jira. Qannasee jechuun saantiba xiqqoo yookaan immoo muraasa ta'e biyyoota hundumarratti iyyuu hir'iseetu jira jechuudha. Viidiyoo kana laayikii gochuutiin jalqaba hundumti keessaniyyuu namni afaan Oromoo yookaan afaan ani dubbadhu dhageessan hundi keessan laayik gochuun jalqaba. Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii. Arras immoo Noovembarii 6/11/2025 oolmaan sharafaa ammoo meeqaan jira meeqarra ga'ee ni dabale moo ni hir'isee kan jedhu kan biyyoottan 17 isiniif qabadhee dhufeetii jira. Yeroo jalqabaaf gara mana kanaatti warri dhuftanii sabiskiraabii gochuutiin maatii keenyatti dabalamaa. Beelii kana gurraacheffattan immoo guyyaarraa gara guyyaatti viidiyoon as gubbaarratti hojjetamu akkasiin qaqqabu yaadattanillee akka ilaaltanii fi odeeffannoo guyyaarraa gara guyyaatti qabaattan isin fayyadaa jechuudha. Kanarraa kanaafee hundumti keessaniyyuu namni hasaa godha geessanii jechuudha. Viidiyoo kana laayikii sheer gochuutiin aga xumuraatti waliin tura. Warri gaaffii qabaattanis ta'e viidiyoo aga dhumaatti yoo dhaggeeffanne gaaffiin keessan isiniif deebi'uu dhiisuu danda'a. Yookaan immoo otoo gaaffiin keessan deebi'ee jiru otoo hin dhaga'iin haftuu jechuudha. Yoo addaan kuttanii gara biraatti deemtanii viidiyoo gabaabduudha waliin tura. Kallattii maanii gara oolmaa sharafa maallaqaa jalqabarratti baankii daldala Itoophiyaa itti aansuun immoo gabaa gurraacha yookaan hawaalaa irratti meeqaan olee kan jedhu ilaallaa jechuudha. Jalqabarratti kan ilaallu Dubaay diraamiidha. Dubaay diraamni tokko guyyaarras karaa baankii daldala Itoophiyaa irratti 40 saantiba 40tiin olee jira. Akkasuma karaa gabaa gurraachaas immoo Dubaay diraam 48 saantiba 95tiin olee jira. Kana jechuun guyyaa kaleessaa 49 irra ture. Har'a immoo hir'isuudhaan 48 saantiba 95tti gadi deebi'ee jira jechuudha. Kunis hir'ise hin jedhamu, garuu kan guyyaa kaleessaarraa xiqqoo ishee gadi buusee yookaan jijjiirama agarsiisee jira. Inni itti aanu paawundi sterlingii tokko karaa baankii 191 saantiba 45, karaa gabaa gurraachaas immoo paawundi sterlingii tokko 245 saantiba 72, akkasuma yeroo 171 saantiba 18, karaa gabaa gurraachaas 206 saantiba 44. Inni itti aanu Ameerikaa doolaarii. Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankii 148 saantiba 41, karaa gabaa gurraachaas Ameerikaa doolaarii tokko guyyaa har'aa 179 saantiba 57tiin olee jira. Biyya sanarra kanarra dabartee jettanii warri biyyoota jirtan maqaa dhooftanii akkasitti komii kennitanii biyyinaan irra darbuun jiru. Keessattuu biyyoota arabaa kamirrayyuu darbuu hin danda'u. Isinis immoo kan eeggattan isa kanarratti waan ta'eef obsaan aga xumuraatti viidiyoo wajjin tura. Ammas Joordaan diinaarrii karaa baankii daldala Itoophiyaa irratti guyyaa har'aa jechuudha 216 saantiba 49, karaa gabaa gurraachaas immoo Joordaan diinaarrii tokko 253 saantiba 36tiin olee jira. Yoommoo warri diinaara gara doolaaraatti jijjiirrachuu barbaaddanii akkuma yeroo hunda isin gaafattanii anillee isinii deebisu. Doolaarrii Ameerikaa tokkoon ishee 148 saantiba 41 kun kan dogoggoraaf soba hin qabne baankii irratti jechuudha. Karaa gabaa gurraachaa tarii dabaluu qannasuu dandaachirraan hin amansiisu. Sababni isaa dallaalonni illee garaagarummaa qabu, kan dabalee kan immoo qannasees ergu jira. Karaa baankii irratti kan qabachuu qabdanii warri diinaara gara doolaaraatti jijjiirrattanii erguu barbaadan Ameerikaa doolaarii tokko baankii daldala Itoophiyaa irratti 148 saantiba 41 haala kanaatiin qabachuu fi ergachuu dandeessu. Inni itti aanu Yaman riyaalii karaa baankii 0 saantiba 64, Kuwait diinaar karaa baankii guyyaa har'aa 474 saantiba 79,
Karaa gabaa gurraachaas immoo kuwet dinaarri tokko 584.90 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu chaayinaayyeewwan karaa baankii 20.76 akkasuma karaa gabaa gurraachaas immoo chaayinaayyeewwan 25.19 turkii riilee karaa baankii 3.64 karaa gabaa gurraachaas turkii riileen tokko 4.26 suuziin firaankii karaa gabaa gurraachaa 221.90 kanaadaa doolaar karaa baankiitiin 108.90 karaa gabaa gurraachaas kanaadaa doolaarri tokko 127.90 43 oolee jira. Kana jidduutti wanti isinitti himuu fi yaada keessan irratti barbaadu tokko maalinni karaa biiroo seera qabeessaa ta'eetiin warri maallaqa qabatanii gara biyyaatti galtanii jijjiirrachuutii dandeessuu isiniin jedhee ture. Biiroo sanarrattis guyyaarraa gara guyyaatti meeqaan akka oolee irratti akka isiniif hojjedhu warri barbaadan as jalatti yaada keessan koomentii irratti naa qooda. Yoo fedhii hunduma keessaniiti ta'ee guyyaarraa gara guyyaatti karaa biiroo baankii daldala Itoophiyaa seera qabeessaan ta'es immoo guyyaarraa gara guyyaatti meeqaan akka jijjiiruu kan akka sharafu itti dabalee dabalataan isinii qabadhee dhufuu waan hin barbaaduu fi fedhii keessan yookaan yaada keessan na barbaachisaa koomentii irratti naaf qoodaati. Yeroo itti aanu yaada keessanii wal qabsiisnee itti fufnaa jechuudha. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaariidha. Awustiraaliyaa doolaarii tokko karaa baankii daldala Itoophiyaa irratti 99.98 karaa gabaa gurraachaas immoo Awustiraaliyaa doolaarri tokko 116.83 inni itti aanu baharen dinaarii. Baharen dinaarri tokko karaa baankiitiin 405.75 karaa gabaa gurraachaas baharen dinaarri tokko 476.74tiin oliitu jira. Karaa gabaa gurraachaas immoo weebsaayitii irratti kan maxxanu akka laayivii irrattidha. Kuni nuti yookaan immoo warri odeeffannoo karaa sharafaa jiru kana miidiyaa irratti isiniif hojjennu wanti nuti itti daballuuf irraa qannasnu hin jiru. Garuu akka isin asirraa dubbattanitti dallaalonni nuuf ergaan jiranii warri jettan baay'een keessan jirtu. Isa kanarratti homaa gochuu hin dandeenyu harka namaati waan ta'eef dallaalonnis immoo bu'aa mataa isaanii wajjiniin deemu yookaan isarratti xiyyeeffatu waan ta'eef namni hundis immoo walqixa jechuu hin dandeenyu. Akka dandeessan guyyaarraa gara guyyaatti odeeffannoo akkanaa kana hordofuudhaan karaa karachuu fi gatii fooyya'aa ta'eetiin jijjiirrachuu kan ergachuu dandeessu kan jedhu isa kanarratti illee yaada kana isinii qaba. Inni itti aanu Saawud Arabiyaa riyaalii. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa baankii 39.57 karaa gabaa gurraachaas immoo Saawud Arabiyaa riyaalli tokko 47.93tiin olii jira. Inni itti aanu Iraaq dinaar karaa baankii 0.12 Katar riyaal karaa baankii 42.13 akkasuma karaa gabaa gurraachaas immoo Katar riyaalli tokko 44.2 olii jira. Katar irratti guyyaa kaleessaa ta'u viidiyoo guyyaa hin gaddaa hojjedhe yeroo baay'ee Katar gadi buustee nutti himta. Garuu Katar 48tiin nuuf ergaa jira dallaalaan kan jedhu namni tokko koomentii kennitee turte. Kanan jedhurra ol caaleetuyyuu ergame waan ta'eef inni suni koomilleen qabu baay'ee bareeda. Kanaan olitti warri argattanii carraan keessan bareedaa kan dallaalaa bareedaa qabdu isiniin jechuutii barbaada malee kuni wanti nama komachiisu hin jiru. Inni itti aanu Indiyaan ruupiin karaa baankii 1.73 Israa'el shekel 47.21 Ijiptiyaan paawundii yookaan immoo Gibs jechuudha. Ijiptiyaan paawundii jechuun Gibsidha. Gibsis immoo 3.24 karaa baankiitiin karaa gabaa gurraachaas 3.78 Saawus Afrikaa raandii karaa baankii 8.84 beirut doolaar immoo akka Ameerikaa doolaariitti kan isin qabachuutii qabdanii. Ameerikaa doolaarris immoo radiibii kanan isin yaadachiisu warra dinaaraa fi akkasumallee beirut teessanii doolaar Ameerikaa fudhattanii akkuma doolaar Ameerikaatti jechuudha kan isin qabattanii. Ameerikaa doolaarri tokko immoo karaa baankii 148.41 guyyaa har'aa karaa gabaa gurraachaa 179.57 haala kanaan qabachuutii dandeessu.
Inni itti aanuu fi inni dhumaa Oomaan Riyaalli karaa gabaa gurraachaa 466.51 oliitu jira. Sharafoonni maallaqaa guyyaa har'aa Noovembarii 6/11/2025 kallattii lama karaa gabaa gurraachaa fi akkasuma karaa baankii daldala Itoophiyaa haalaan amma isinitti hime kanaatiin oliitu jira. Akkuma isiniin jedhee karaa biiroo baankii daldala Itoophiyaa karaa seera qabeessaan ta'e warri qabatanii dhuftanii jijjiirachuu barbaadaniif akkasuma immoo biiroon sun guyyaarraa gara guyyaatti meeqaan sharafaa oolaa isa kanas immoo akkuma isa kana nuu fidii warri jettan yoo jiraattan komentii keessan ilaalee guyyaa boriirraa kaasee itti fufaa jechuudha. Wanti hojjetamu immoo yoo isiniif ta'e yoo isin fudhattan anaaf isin yoo irratti walii galle kana ni fiduu yoo isin jajjabeessitanii laayikii sheer gootanii bakki isiniin galle gaafachuuni bakka nani dogoggoree tokko illee jiraate sirreessuu yoo waliif deemne ani isin biraan qaqqabsiisuun akkuma itti fufeetti jira. Isinis immoo jabaadhaa viidiyoo laayik sheer godhaa.